dhalli namaa gammadee boonee jiraachuuf biyya lafaa kanarran dhufe. Rakkatee boo'ee gadadamuufis dhufe jechuu hin dandeenyu. Al tokko tokko gammadee kolfee yeroo itti dhiichisu hin argina. Al tokko tokko immoo yeroo inni boo'ee gadoodee lafa lixaa dhabus in mul'ata. Dacheen kun rakkina hedduuf gammachuu xiqqoodhaan marfamtee jirti. Maarreegaa kana keessatti dhalli namaa kun of gammachiisuuf yookaan of boqochiisuuf akka qilleensa shuf jettuutti oliif gadi osoo fiiguu oolee bulee barrisaas dhumti. Kan gurra namaatti hin dhaga'amne uursaa fi waca biyya lafaa keessaa utuma fiiganii darbu. Jireenyi dachee kanaa hanquu malee yoom guuttee beektii? Yaa ilma koo gaa ani baay'ee sabdii sirraa hin qabu. Lafa kanattis baay'ee sitti dadhabee akkati nama gaarii, nama nagaa, nama na boonsu akkati taatuufi baay'een sitti dadhabee baay'een hawwaa ture. Ati garuu diddeema achi fagaatte jechuudha. Amma kanatti deemaa jirtu karaa fagoodha. Kanaafi akka ati na boonsituun barbaada. Baay'ee sabdii sirraa qabaachuun ta'us nagaa makeetiin akka ati deebitee naa galtuun barbaada. Kanaafi ilma koo jabaadhu, jajjabaadhu. Yaa ilma koo ati mucaa qaxaliidha. Jabaadhu. Addunyaa borcamtuuf walxaxxoo kana keessatti dhalatee kan guddate Waariyoon adeemsa guddina isaa keessatti amaloota haaraa argachaa fi of ga'oomsaa akkuma deemu guyyoota keessaa gara araada garaa garaa keessa galee jiraachuu itti fufe. Amma yeroo itti Waariyoon hiriyoota isaa fi namoota naannoo isaa jiran hundumaa dhiisee irraa fagaachuuf jedhu keessatti. Innis namoota kanarraa fagaachuun du'a itti ta'aa dhufeera. Kana malees Waariyoon nama gaarii fi amala qabeessa namoota naannoo isaa jiranii fi mucaa kabaja qabudha. Akkasumas maatii isaaf illee mucaa hangafaati. Utuma kanaan jiruu guyyaa tokko isa dhumaaf gara mooraa guddichaa yookaan yuunivarsiitii deemuuf ka'e. Qaxaliidha. Jabaadhu. Hararra taa'ii fuuldura kee ilaali. Gammachuu gaafa eebba keetii yaada. Sin abdadhaa. Gooftaan koo immoo si gargaara. Jabaadhu gaa. Tolee harmee nagaa naaf ta'i gaa. Anis sin qaanessu. Sin gammachiisa guyyaa tokko. Deessii koo sin jaalladhaa. Ittiin jedhe. Harmeensaas maal godharee garaa haadhaadha. Qorra ganama baree akka abiddaa nama gubu keessa dhaabattee amma ilmi ishee kun ija ishee duraa fagaatutti dhaabattee ilaalti. Innis haadha isaa qorra kana keessa dhaabattu garaansaa jibbee, harmee qorri ganamaa kun si rukkutaa, gara manaatti ol deebi'i gaa ittiin jedhe. Waariyoo mee al tokko jette. Harmee koo sin jaalladha jedhaa gaa nagaan naaf turaa jedhee deeme.
Waariyoon deemsa sa'aa 10 booddee Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetirii 430 irratti kan argamtu magaalaa Roobee ga'e. Yuunivarsiitiin madda walaabuus magaalaa kanatti kan argamtudha. Waariyoonis akkuma mooraa ga'een mucaa naannoo isaatti dhalatee guddatee wajjin wal argee innis bakka inni itti ramadame yookiin immoo doormii isaatti isa geesse. Waariyoonis yeroo achi ga'u hiriyoonni isaa uffata qorraa fi wantoota isaan barbaachisan tokko tokko qopheeffatanii isaan arge. Isin kana qopheeffatanii dhuftanii? ittiin jedhe. Eeyyee, maali? Atiin qopheeffanne moo hin finne ati ittiin jedhan? Lakkii, ani wantoota si barbaachisu hundumaa achi dhaqxee guuttatta naan jennaan dhiisee dhufee ittiin jedhe. Oomaa rakkoo hin qabu, har'aaf numa bukkee bultaa, boor immoo deemnee sii bitnaa ittiin jedhan. Tolee jedhanii wajjin jiraachuutti fufan.
Waariyoonis kaaffee keessa taa'ee laaqana isaa osoo nyaatuu namoota haaraa amala isaa wajjin wal fakkaatan wajjin wal bara. Kan nama ajaa'ibu immoo isa isaan nyaata kaaffee akkas nyaatantu isa ajaa'ibee taa'ee isaan ilaala. Barataa haaraa ta'uu isaa arganii erga itti qoosanii booddee hiriyyaan qabdu taanaan nu wajjin deemuu dandeessa. Mooraa keessas si barsiisuu dandeenya. Isa isaan ittiin jedhan akkuma dhaga'een baay'ee gammade. Erga gara mooraa dhufees araada isaa wajjin wal argee hin beeku. Isaan namoota araada qaban ta'uun isaanii immoo daraan isa gammachiiseera. Bakka oolmaa isaanii wajjin ooluu jalqaban. Guyyaa tokko garuu hiriyoota haaraa wajjin wal bara. Haannaa fi Beekaan guyyaa sanbata xiqqaa baratamaa kan ta'e Focus Fellowship osoo deemaa jiranii karaatti arganii wajjin deemnuu jedhanii gaafatan. Innis kun gonkumaa waan hin taanedha jedhee biraa deeme. Qolaasiyaas boqonnaa 2:15 akka sana Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atu. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne. Boqonnaa 15
lakkoofsa 15 irratti namni anatti amane yoo du'e iyyuu hin jiraata jedhe Kiristoos. Dubbii kana caala dinqiin tokko illee hin jiru. Baay'ee natti tola isa dubbii kanatu. Yesuus yeroo Yohaannis keessatti du'aa ka'uun jireenyis anaa jedhe. Kana jechuun utuu Yesuusitti namni du'aa ka'uun hin jiru jechuudha. Namni Yesuusitti yoo amane malee du'aa ka'uu hin danda'u. Yesuus jireenya qofaa miti du'aa ka'uudhaas. Sababni isaas hangafa du'aa ka'uuti waan ta'eef Yesuus warri isatti amanan abdii qabachuudha. Abdii du'aa ka'u. Abdii du'aa ka'uu qabachuudha warri Yesuusitti amanan. Yesuusitti hin amanne taanaan garuu abdiin du'aa ka'uu hin jiru jechuudha. Sababni isaas jireenya booddeedha du'aa ka'uun. Inni kana miti jireenya ergi qabataniitu du'aa ka'u. Yesuus immoo du'aa ka'uudhaas jireenyas abdii qabachuudha. Abdii du'aa ka'u. Sababni isaas Yesuusitti du'aa ka'uudha waan ta'eef. Yesuus immoo du'aa ka'uuti. Yesuusitti warri amanan abdii du'aa ka'uu qabu. Maqaan gooftaa bara baraadha eebbifama. Kanaaf gooftaan keenya akkas jedhe miti ani du'aa ka'uudha jireenyas. Yesuusitti kan amane maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaarratti Yesuus Kiristoos deebisee bartoota isaatiin karaan dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Karaa kan fakkaatu baay'ee ta'uu danda'a. Jireenya kan fakkaatu baay'ee ta'uu danda'a. Dhugaa kan fakkaatu baay'ee ta'uu danda'a. Garuu Yesuus Kiristoos immoo gaafa deebisee dubbatu karichi dhugaan jireenyi gara abbaatti geessuu kan danda'u tokkoof tokko ana malee namni kan biraan sin geessuu hin danda'u. Kanaaf erga Yesuus karaa ta'e, erga Yesuus dhugaa ta'e, erga Yesuus jireenya ta'e isatti amananii jireenyicha bara baraa keessaa qooda qabaachuun, isatti amananii karaa gara abbaatti geessu qabatanii deemuun, isatti amananii isa dhugaa ta'e bara baraan isa duukaa jiraachuun Yesuus Kiristoos hin duwwaa akka ta'e Yesuus Kiristoos deebisee bartoota isaatti gaafa ni dubbatu. Kanaaf har'as boorus iftaanis bara kamiyyuu karaan dhugaan jireenyi ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaa. Ameen. Ameen. Jakeenya warra buusnee Waaqayyoon kadhannaa. Alaara Waaqayyoo isinii kadhadha. Teessoo Waaqayyoo isa ulfinaan guute dhaabni birootaa akka isa dhabee ture. Kanaafis yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif teessoo Waaqayyoo isa ulfinaan guutuutti nyaanna dhabee caafamee jira. Galgala kana araaraaf ayyaanni nuuf haa baay'atu. Dandeettii humna keenya kan ta'e lafa gumnee kan nu kaasu lafatti cabnee jirru kan nu jabeessu boqolee keenya kan haaressu ayyaanni baraarri nuuf haa baay'atu. Galgala kana humni Waaqayyoo nuuf haa dabalamu. Gooftaan si kadhanna. Galgala kana waan tokko feenee gara keetti dhiyaanneerra. Teessoon kee yeroo hundumaa teessoo ayyaanaan guutedha. Tokkoon obboleessan jiru kanaaf, tokkoon obboleettiin jiran kanaaf ayyaanni kee haa baay'atu. Araarri kee haa baay'atu. Hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Asii baanee lafa deemnu hundumaatti nu wajjin ta'i. Ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.
Guyyaa biraas Waariyoo fi hiriyoonni lamaan kun wal baranii wal dubbisuu fi wajjin haasa'uutti fufan. Qoosaa fi akkaataan isaan itti isatti dhiyaatan kan isatti tole. Waariyoonis irra deddeebiidhaan wal arguu fi akka hiriyaatti walitti dhiyaachuu jalqaban. Beekaanfaas haala isaa ilaalanii waa'ee isaa haasa'u. Keessumaa Haannaan jaalalaan isatti dhiyaachuun ishee fi irra deddeebiidhaan isa arguun isaanii akka inni jaallatee isaan wajjin godheera. Kiristoositti maal tu'atanii dhiyeeffamtanii warri maal turre warri fagoo turre warri orma turre warri diina turre jechuudha. Kanaafiyyuu isin warra carroomanidha warra dhiiga Kiristoositti dhiyeeffamtanii. Baabil Isteediyoo kan qo'annaa macaafa qulqulluu wajjin deeme. Akkuma isaanii amma dhumaatti taa'ee baratees gale. Guyyaa lammaffaas turtii torbanoota muraasa booddee deemee barumsaa fi waaqeffannaa isaaniis jaallachuu jalqabe. Turtii yeroo dhiyoo booddee Baabil Isteediyoo kan qo'annaa macaafa qulqulluu deemee achumaan fiixee jijjiiramuu isaarraas Identity na qajeelummaan because mirga waaqayyoon dura dhaabbachuu isa walabaa waaqayyoon duratti mudaa malee waaqayyoon mudaa nurraan argu sababni isaas Yesuus qajeelummaa keenya waan ta'eef. Karaadha jechuun karaa isa badiisaa miti. Karaadha jechuun karaa isa zin jedhanii irra deeman miti. Karaa jechuun karaa jireenyatti geessu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Karaa jechuun isattiin gara ulfinaatti ittiin darban malee karaa isa biyya lafaa isa yookaan ispaaltii kana miti. Haleluuyaa. Ulfinatti inni nu ceesu. Jaalala sadugaa karaa ilma kee waan nutti argisiisteef eebbifamu. Jireenyicha bara baraa keessaa qooda waan nu laatteef si haa galatu. Warra orma warra gooftaa karaa garran turre sana karaa ilma kee Yesuusin waan ofitti nu deeffatteef bara baraan si haa galatu. Warra mudaa hin qabne waan nu gooteef si haa galatu. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gada faayee yeroo keenyaa qabadhu. Gadannuma isaan gootaa. Maqaa ilma kee Yesuusin. Ameen. Egaa Waariyoon of argachuu jalqabe. Iyyaa fi sagalee guddaan isa keessaa ba'u nama sodaachisa. Ayyaanni gooftichaa guutummaatti jireenya isaa dhuunfachuu jalqabe. Har'a lubbuudhaan jirra. Saayitii kana lubbuudhaan jirra. Yeroon kun yeroo nuuf kennamee jirudha. Yeroo keenya kanatti immoo sirriitti fayyadamuutu nurra jiraata. Jijjiiramuu haasaa amalaa fi qalbii isaan kan baay'ee dinqisiifaman maatiinsaa isa arguuf baay'ee hawwaniiru. Gara mooraatti deebi'uuf guyyoonni boqonnaa kennaman gatii xiqqoo ta'eef firootuma isaa Finfinnee jiraatan bira boqotee deebi'e. Egaa barri kun fookasiif ergaa haaraa waan qabattee dhufte fakkaatti. Waariyoon jijjiirama olii jijjiiramee dhufe. Garee guddaa keessatti of argate ivaanjii yookaan garee dhuga baatotaa kanas barsiisaa isaanii ta'ee barsiisuu jalqabe. Gareen kun akka baalee ba'aa fi lixaatti humna guddaa fi dhiibbaa bara baraan hin dagatamne uumaa jiraatuu fi turedha. Akkasumas bireek mishinii fi saamer mishinii jedhanii kiloomeetira hedduu deemanii isaan hojjetan immoo waantuma ajab nama jechisiisudha. Egaa Waariyoon garee kana barsiisaa ta'ee barsiisa. Eenyutu yaadee beekaa? Inumaayyuu kan baay'ee nama dhibu hiriyoota isaa jajjaboo wajjin gara garee kanatti dhufe waliin
waggaa tokkotti barattoota 100 lakkaa'aman marsaa 2 eebbisiisuun bara hojii isaa jalqabaa xumure. Maal kana qofaree aarsaa hojiin kun nama kaffalchiisu hundumaallee kaffaluuf nama duubatti deebi'u hin turre. Nan yaadadhaa guyyaa tokko Arsii lixaa magaalaa Daabbaatti Waariyoo fi hiriyoota isaa reebicha bineensaaf hin mallitu gara jabinaan irratti raawwate. Attuu jedhamee attuuttis lakkaa'amee bilbilas jalaa fudhatanii hidhanii garuu kun hundumtuu hojii isaa duubatti deebisuu hin dandeenye. Maarreegaa dhuma waggaarra Waariyoon akkuma baroota darbanii saamirmeeshiniidhaaf ijoollee isaa yookaan garee isaa kana qopheessee deemuuf turtii torbee tokko kan hin caalle hafteetu jirtu. Guyyaan abaaramtu guyyaan halkan isheen bariine guyyaatti dubbachuuf akka itti dubbatan nama wallaalchistu gara Waariyoo dhufe. Bilbilli Waariyoo akkuma iyyiteen ka'ee kaase. Inni silumaayyuu ka'uuf jechaa ture. Kamisa barattoota ivaanjii waan barsiisuuf yeroo hundumaa roobii gara barii kadhachuu fi baabilii qo'achuudhaan barsiisa. Maarreegaa innis akkuma yeroo kaanii bilbilli isaa gaafa iyyitu aalaarmii isaatti fakkaatee yeroo ilaalu firoota isaa keessaa nama tokkotu itti bilbile. Isheen adaadaa isaa turte. Akkas jettee jalqabde. Waariyoo, abbaan kee boqoteera. Amma ka'ii qophaa'e. An qarshii barbaachisu siin ergaatii hiriyoota kee wajjin konkolaataa kontiraata qabadhuuti kottu. Yookaan immoo an Finfinneettiin si eega. Na qaqqabi. Isa kamsiif wayyaa? Jettee haasaa ishee bifa gaaffiidhaan. Waariyoon naasuu fi gadda guddaadhaan waan jiru dhabee xiqqoo dhaggeeffatee si eegaan jira ittiin jette dabalte. Afachumee al tokko deebisee bilbiluu jedhee siree isaarraa gara lafaatti gadi bu'ee jilbeeffatee kadhachuu jalqabe. Kadhata dhiiraa erga kadhatee booddee macaafa qulqulluu banatee dubbisuu jalqabe. Gaafa lafti bari'u immoo firoonnii fi namoonni isa beekan bilbilanii waan isa dhiphisaniif haadha isaatti himee bilbila isaa cufate. In dhuftuu yeroo isheen ittiin jettetti harmee koo inni gara abbaa isaa isa bara baraa deemee ani immoo asitti lubbuu dukkana keessa taa'ee na eegutu jira. Ergama kana raawwadheen dhufa. Nan eegiina harmee koo sirna awwaalcha isaa raawwadhaa ittiin jedhe. Tarii dhageessanii beektu laata? Biyya lafaa kanarraa maaltu abbaa caala? Harmeen isaas siif hin yaadda'e malee erga takkas jajjabaattee nuufis jajjabinadha ittiin jettee. Yeroon isaa yeroo qormaataa dhumaa yookaan faayinaala waan ta'eef qormaata kanas deemee haaluma gaariidhaan qoramee ba'e. Guyyaa sana guutummaa hoomaa tokkollee osoo hin nyaatiin oolee ittiin bule.
galgalichis ka'ee kompiitaraa fi wangeela isaa qabatee gara cherchiitti qajeele. Galgala sanas akka dinqiitti barsiisee gaafa yeroo isaaf laatame xumuree akkasitti jedhee dubbate. Arragaa oduu haaraa tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Innis Waaqayyo ayyaana akkamiidhaan akka nu galgee jirutu na dhiba. An abbaa koo baay'een jaalladha, innis baay'ee na jaallata. Inni guyyaa har'aa gara abbaa isaa Waaqarraa deemeera. Garuu kan na gaddisiise inni du'uu isaa miti. An jiraadhee amala inni narratti jibbee waa'ee koof abdii kutatee dhiise. An jijjiiramuu koo argee utuun gammadiin isa inni deemetu na gaddisiise malee jedhee isteejirra bu'e. Dhuguma moo maal jechaa lakki kun immoo qoosaa wayii ta'uu qaba. Maal jechaa jira? Haasaa namoota mana sana keessa turaniiti.
dhiyaatanii hubachuu jalqaban. Achiis gara doormiitti akkuma inni galeen barattoonni baachii isaan dhumtu laabireerii keessaa wal waamanii deemanii doormiitti isa dubbisan. Boor deemuu qabna, qarshii deemsaaf ta'u walitti buusna jedhanii haasa'uu jalqaban. Abaluu wajjin deemi, abaluutu wajjin deema jedhanii erga marii isaanii xumuranii booddee ol galanii isaan keessaa tokko, "Egaa waaroo ganama kaana" jedhe. Jecha eenyuyyuu ani eessayyuu deemuu hin danda'u. Amma torbee tokko booddee ergaa guddichaaf gara fagoo deemna. Isan xumuriin eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kana irratti immoo isinis qormaata irra jirtu. Karaan illee cufaadha. Deemsaaf haalli mijataan hin jiru. An harmee kootti illee bilbilee himeera. An akkasitti jajjabaachuun koo ishee immoo baay'ee jajjabeesseera. Kanaafuu eessayyuu hin deemu. An ergaa guddicha galmaan ga'een achii booddee deemeen abbaa koof boo'a jedhe. Eenyutu eegi kana dubbata jedhe. Namoota lafa kana irratti dhalatanii darban keessaa namni sammuun isaa nagaan reeffa abbaa isaa lafa kaa'ee wangeela lallaba eenyutu jedhee beeka? Eenyutu dhaga'ee beeka? Erga inni deemuu akka hin qabne murteessee booddees hiriyoonni isaa walitti qabamanii gadda abbaa isaa hirmaatanii akkasumas isaa jajjabeessaniiru. Waariyoon barnoota isaa waggaa lammaffaa semestira lammaffaa barachuu akkuma jalqabeen ija gaggeessitoota fookas keessa gale. Gaggeessaa taataaf hin taatu irratti lola hedduu erga godhanii booddee gara gaggeessummaa guddichaa fookas madda walaabuu yuunivarsiitiitti dhufe. Bara kanaa kaasee wallaansoo isaa jalqabe. Namni tokko gaafa dadhabu utuu Yesuus Kiristoosiin qabu addunyaa kanarra utuu jiru Yesuus Kiristoosiin utuu qabu yoo boqote yoo rafe hirriba jenna nu kiristaanonni waan ta'eef yoo rafe hin du'e hin jennu jechuudha. Hin du'e hin jennu, hin rafe hin boqote deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti immoo du'aa ka'a jechuudha. Kanaaf abbaan koo gara abbaa isaa baay'ee isa jaallatu bira deeme waan ta'eef baay'ee akka gaddinullee macaafni qulqulluun nu eeyyamu. Macaafa qulqulluu gaafa jiraannu immoo istiriima duwwaadhaan jiraanna utuu hin taane dhugaa masaa riyaalitii masaa macaafa qulqulluu jiraachuu qabna jechuudha. Kanaaf gadduun nurra hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo kan nutti dubbatu nama nu biraa dhibameef peenii yoo nutti dhaga'ameyyuu dhukkubbii yoo nutti dhaga'ameyyuu garuu gaddi keenya keessa ba'ee amma of gannutti amma of wallaallutti ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf kana jechuun barbaada. Waa'ee abbaa kootii kanallee akkas jechuun barbaada. Asumaan carraa kanatti fayyadamee namni Yesuus Kiristoosiin hin qabne yoo jiraate gara Yesuus Kiristoos akka dhufu dhaamsan dhaama jechuudha. Maaliif Yesuus keessa gaafa jiraannu nagaatu bara baraan jira waan ta'eef gaddi kun bara baraan kan itti fufu miti. Guyyaa tokko gammachuutu jira jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu hin gammannaa. Nuun hundumti keenya iyyuu Yesuus keessatti wal argina jechuudha. Jireenya bara baraa sana keessatti waan wal arginuufi adaraa keessanii isinillee jajjabaadha. Anis amma ayyaanni Waaqayyoo naaf baay'ate nan jajjabaadha waan ta'eef asitti argamtanii nu jajjabeessuu keessaniif immoo galatoomaan isinii jedha. Faadha hundasaa erga gaggeessaa ta'ees
hojiiwwan gaggaarii hedduu fookas keessatti hojjechuudhaan jajama. Egaa Waariyoon nama seenaa fokkisaa qabuu fi qormaan itti baay'atudha. Keessumaa erga mooraa seenee booddee qormaattonni gara jireenya isaa dhufan Waariyoon qorumsaaf waan uumame namatti fakkaata. Kun hundumtuu garuu kaayyoo fi waan uumameef ergama isaa galmaan akka inni hin geenye isa dhorkuu hin dandeenye. Wantoota dabarsee seenaa isaa fi amala isaa badaa isa kaleessa akka seenaatti taa'ee yaadata. Egaa kunoo rakkinootaa fi haalota mogolee nama buusan hundumaa dandamatee faanaan riisarchii difeensi godhee xumuree guyyaan eebbasaas dhiyaatte. Babbareedee nama seenaa kana hundumaa qabus hin fakkaatu. Waariyoonis namoonni waa'ee isaa yommuu gaafatan deebii akkas jedhu deebisaaf. Namoonni akka koo miidhaguu fi seenaa keessa naaressuu barbaaddan gara Kiristoos kottaa. Maarree akkas taanaan jireenya Kiristoosiin hin qabne maal mi'aa of keessaa qabaree jedhee namootaaf deebisa. ትናንትህን ጊዜ ትናንትህን ሰዓት ትናንት ባለማወቅ ትናንት በጥፋት ትናንት በዚህ ጊዜ ትናንት በዚህ ሰዓት ትናንት በጨለማ ትናንት በክፋት ነበረ ሕይወቴ ከብርሃኑ ማዶ ጌታ እስኪታደገኝ ሊያስመልጠኝ ወዶ ትናንት ሽብር ነበር አለመረጋጋት ለነፍሴ ማረፊያ ከለላ በማጣት ግን አለፈ ትናንት ላልመለስበት ኢየሱስ አገኘኝ በማይጥለው ምሕረት ዛሬ እኔ ደህና እረፍት ያገኘው ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ያደረገው ግን አለፈ ትናንት ላልመለስበት ኢየሱስ አገኘኝ በማይጥለው ምሕረት ዛሬ እኔ ደህና እረፍት ያገኘው ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ያደረገው ትናንት በዚህ ጊዜ ትናንት በዚህ ሰዓት ትናንት በጥርጥር ትናንት በፍርሃት ከሙታን መካከል ነበረ ምድሌ የውሸት አባት ልጅ ጠላት በሐሳቤ የሥጋዬን ፈቃድ ምኞቴን ተከታይ ኃጢአት የገዛኝ ሞት የሚያስፈራራኝ ግን አለፈ ትናንት